Wayyaa shamaa akkam jirtu bilbilli isin itti fayyadamaa jirtan orjinaala moo feekiidha akkasumallee yeroo laayivii seentan laayivii yeroo dheeraa irra isin hin tursiisu viidiyoo dheerallee isiniif hin waraabu akkasumallee iskiriin isaa saffisaan kan isiniif hin dalanne yookaan irra isiniif hin tuqamnee fi bilbila OO'ee isin harkatti goggogee hafu jechuudha. Kana hundaa'u kan isinitti fidu bilbilli keessan orjinaala ta'uu dhabuu isaati. Bilbila keessan osoo hin bitanne bilbila orjinaala akkamitti akka itti bitatu dandeessa. Amma isin argisiisa. Ani oksijiinidha Oromaan irraa baga irra deebin gara chaanaala keenya dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraata subscribe gochuu maatii keenyatti dabalama gama Facebookaatiin Oxygen Media Network follow godhuu hin dagatina amma kallatti maan karaa barumsaa isin dabarsa nafaana Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jirra akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale bilbila keenya orjinaala miti akkamitti ilaaluu dandeenya aappii tokkollee osoo hin fayyadamin jechuudha isteepii baay'ee salphaa ta'een bilbila keenya ilaallee bitachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu viidiyoon kun furmaata isaa ni ta'a jedhee waan yaadeef isiniif qabadhee dhufe jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf yeroo duraatiif jechuudha mee foon bilbila keenya kana keessa seeneen isin argisiisa jechuudha mana bilbilaa keessa yeroo tokkoof foonii keenya reegachuu kaasnee haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa jechuudha. Duraan dursee jechuudha bilbila yeroo duraa bitattan jechuudha wanti isin ilaaluu qabdan jechuudha IM isaa ilaaluu qabdanii jechuudha sirriitti jechuudha waan hundarraayu IM isaa ilaaluu qabdanii jechuudha. Fakkeenyaaf IM akkamitti ilaala ka jedhullee amma isin argisiisa koodii ani isinitti argisiisu kana sirriitti ilaalaati koodii makana bilbila keessan irratti fayyadama ilaala bilbila Android hundarrattu ni dalagaa jechuudha. Kanaafuu maal gootu mallattoo urjii tanarratti yeroo tokkoof kilik gootu sana booda ammallee mallattoo riqichaa yookaan maslaalii tanarratti kilik gootu ammallee asitti deebitanii duwwaa tanarratti ni cuqaastu jechuudha. Sana booda lakkoofsa 6 ni barreessitu jechuudha. Sana booda mallattoo riqichaa tana ni gootu jechuudha. Yeroo isin mallattoo riqichaa tana gootan kallattii man dafee jechuudha IM keessan isiniif ol baasuu qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf osoo isin irratti okkee hin goone ufuma isaatiin automaatikaalii fudhataa jechuudha. Ani amma mallattoo riqichaa tana yeroo tuqe jechuudha kallattii man automaatikaalii keessan geessa jechuudha osoo naan irratti hin dawwallee jechuudha. Kanaafuu isinilleen haaluma saniin irratti cuqaastanii ilaaluu qabdan. Mee fakkeenyaaf ani yeroo tokkoof mallattoo riqichaa tana irratti nan tuqaa jechuudha hordoftoota kiyya akka isin jalaa hin banne koodii kana sirriitti qabadhaa jechuudha. Urjii ni gootu maslaala yookaan mallattoo riqichaa ni gootu duwwaa gootu sana booda 6 gootu sana booda mallattoo riqichaa dhumarra gootu ufuma isaatiin automaatikaalii fudhatuu qabaa jechuudha. Yeroo tokkoof irratti kilik godhaa jechuudha. Sana booda hordoftoota kiyya haala isin argitan kanaan jechuudha IM kanaan ol naa baasaa jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsi amma asirra jiru kunii fi lakkoofsi kartoona ittiin bittan irra jiru jechuudha yookaan storage bilbila keessanii jala jiru sun yoo adda ta'e jechuudha bilbilli keessan feekii ta'uu beekaa jechuudha orjinaala miti jechuudha hordoftoota kiyya. Device information ka jedhu kana jalatti jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu haala kanaan ilaaltu jechuudha bilbilli orjinaalli jechuudha yeroo isin koodii kana itti naqxan kallattii maan jechuudha IM keessan haala kanaan isiniif baasaa jechuudha. IM 1 fi IM 2 qabaa jechuudha. So kanaafuu hordoftoota kiyya haala kanaan ilaaltanii jechuudha bilbila keessan otoo hin bitanneen duratti waan kana ilaaluu qabdanii jechuudha. Fakkeenyaaf bilbilli keessan yoo badellee waan kanaan akka deebifatuu dandeessan hubadhaa jechuudha. Lakkoofsi kun lakkoofsa bilbilli keessan yoo badellee jechuudha ittiin argatuu dandeessanii jechuudha IM isaati jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo tokko jechuudha kompiitara irratti yeroo waa badan fakkeenyaaf bilbilli nu jalaa badee kompiitara irratti naqnee yookaan kompiitaraan barbaannu jechuudha bilbila keenya IM nu gaafataa jechuudha. Carraa isa dhumaa jechuudha karaa hundaa yoo bilbila keenya deebifatuu dadhabne carraa isa dhumaa IM keenya nu gaafataa jechuudha. Lakkoofsa IM kana yoo qabaanne bilbila keenya bakka fedhee yoo jiraate argatus ni dandeenya guutuutti qafoo isaa qollofuu ni dandeenya jechuudha hordoftoota kiyya. Qafooma bilbila keenyaatu guutuu isaa qollofuu ni dandeenya jechuudha IM kana yoo qabaanne jechuudha lakkoofsa IM kana jechuudha. So kanaafuu haala kanaan ilaaltanii adda baafatuu ni dandeessu jechuudha. Koodii isa lammaffaatti isin dabarsee isin argisiisa jechuudha. Egaan hordoftoota kiyya koodiin isa lammaffaa kun koodii akkaan murteessaadha jechuudha. Fakkeenyaaf bilbilli tokko kan giddu galaatu jira tokko immoo kan gadi aanaatu jira akkasumallee kan sirriitti orjinaalaatu jira jechuudha. Bilbilli sirriitti orjinaalaa jechuudha koodii isa lammaffaa kana dafee fudhata jechuudha. Kan giddu gala ta'e koodii reefoon isinitti argisiisan ni fudhata kan amma isinitti argisiisuuf deeme kana hin fudhatu jechuudha kan giddu galaa jechuudha. Hundumarraa forjiitii kan ta'e yookaan feekii kan ta'e
koodii kana hundaayyuu hin fudhatu jechuudha. Kanaafuu koodii ani amma isinitti argisiisu kana sirriitti adda baafadhaa jechuudha hordoftoota kiyya. Histaar yookaan mallattoo urjii ni cuqaasna jechuudha. Sana booda maal gootu asirratti deebitanii haash yookaan mallattoo maslaalaa yookaan mallattoo riqichaa tana yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Sana booda asirratti deebitanii zeeroo barreessitu jechuudha. Sana booda ammallee maal gootu jechuudha hordoftoota kiyya histaar yookaan mallattoo urjii tana yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Sana booda ammallee asitti deebitanii haash bakka jettu tana ni cuqaastu jechuudha yookaan mallattoo riqichaa tana ni cuqaastu jechuudha. Yeroo isin mallattoo riqichaa tana cuqaastan kallattiimaan bilbilli keessan ofumaan gara fuuldura isin fudhata gara seensarii keessa isin fudhataa jechuudha hordoftoota kiyya. Mi'a nama yeroo tokkoof jechuudha akka inni gara seensarii na fudhatuuf jechuudha mallattoo riqichaa tanarratti yeroo tokkoof kilikiin godhaa jechuudha. Sana booda kallattiimaan gara seensarii keenyaa keessa nu fudhataa jechuudha. Haala kanaan nu dhufaa red bakka jedhu kanarratti yeroo nu cuqaasni haala kanaan diimaa nutti ibsuu qabaa jechuudha. Bilbilli orjinaalli jechuudha. Gireen bakka jedhu kanarratti illee haala kanaan magariisa ibsuu qabaa jechuudha. Akkasumallee hordoftoota kiyyaa asirratti biluu ka jedhu irratti illee cuqaasne biluu nu ibsuu qabaa jechuudha. Akkasumas asirratti illee yoo gadi buune jechuudha waa baay'eetu jira. Seensar ka jedhu kanarratti illee nu cuqaasne haala kanaan ispiidii lakkaa'uu qaba jechuudha. Daataa akkasumallee waan adda addaa waa baay'eetu as keessa jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf ispiidiin akkanatti lakkoofsa kana lakkaa'uu qabaa jechuudha. Bilbilli orjinaalli jechuudha. Haala kanaan akka inni lakkaa'u sirriitti adda baafatuu qabnaa jechuudha. Akkasumallee iskiriinni keenya ni dalagamoo hin dalagu ka jedhullee jechuudha. Sirriitti ni tuqamamoo hin tuqamu ka jedhullee tachi bakka jedhu kana cuqaasneeti waliin ilaallaa jechuudha. Iskiriinni fakkeenyaaf yeroo tokko tokko kan gidduun dhaabu jechuudha. Yeroo maduraa haaraa bitannee sirriitti ifirraa ilaaluu qabnaa jechuudha. Sana booda haala kanaan nu dhufaa quba keenya hin qabne haala kanaan jechuudha. Sarara kana haala kanaan akkanatti quba keenya rigne jechuudha. Quba keenya akkanatti gadi rinnee jechuudha. Ammallee jala kanallee akkanatti rinnee oloo deebisnee jechuudha. Gidduu kanallee akkanatti gad deebisnee kanallee kan gidduu kaanillee jechuudha. Haala kanaan jechuudha walitti cufnaa jechuudha. Yeroo nu asii walitti cufnee ufuma isaatiin fudhatee gara fuulduraa nu dabarsa jechuudha. Yoo isin dabarsuu baate bilbilli kun iskiriin isaa qajeela hin dalagu jechuudha. Kunoo amma yeroo nan cufu ufuma isaatiin na dabarsee jechuudha hordoftoota keeyyara deebiillee yeroo isin argisiisu jechuudha. Haala kanaan jechuudha karaa sirrii ta'een iskiriina keessanillee duratti ofirraa ilaaluu qabdanii jechuudha osoo bilbila hin bitatiniin duratti haala kanaan quba keessanii riddanii waan asirra jiru kana hoggaa waliin geessan ufuma isaatiin asitti isin deebise jechuudha gara fuulduraa isin oofee jechuudha. Haala kanaan bilbila keessan orjinaalaa fi feekii ta'uu isaa ofirraa ilaaluu hin dandeessu jechuudha. Isteeppii baay'ee salphaa ta'e kanaan jechuudha. Dabalataanis bilbila keessa seetingii keessa galuun software information waan jedhamu ilaaluu qabdu jechuudha. Akkasumallee historeejii isaatii fi raamii isaa vaarjinii isaa meeqa akka ta'e jechuudha ilaaluu qabdu jechuudha. Kanaaf yeroo tokkoof seetingii keenya keessa ni gallaa jechuudha hordoftoota kiyyaa. Sana booda about phone bakka jettu tana ni fayyadamtu jechuudha yookaan dhuma irratti isiniif dhuftu jechuudha. Waan asirratti ani isin argisiisu hundaa'u yoo bilbilli keessan hin qabaanne maal gootu gubbaa kanarratti ni barreessitu jechuudha. Kallattiimaan isiniif dhufa. Ani ammaaf jechuudha about phone ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik godhe about phone irratti eegga cuqaastaniin haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufaa jechuudha. Storage bilbila keessanii haala kanaan isiniif fidaa jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu jechuudha IM'n bakka reefu koodii duraan isin argisiise san jechuudha. IM'n achirra jirtuu fi kan asiin ammaan isin argisiisu kun yoo tokko ta'uu baate bilbilli keessan 4G dha jechuudha hordoftoota kiyya. Koodii ani isinitti argisiise kana hundaa'u yoo hin fudhanne jechuudha. Akkasumallee bilbilli keenya raamii meeqa kan jedhuu fi storage meeqa akka baatu kan jedhu isin argisiisaa jechuudha. Kanaafuu eega asirra dhuftanii maal gootanii asirratti gadi buutanii all spaces tajettu tana ni argattu jechuudha. Fuuldura isatti qastiitu jira. Qastii tanarra yeroo tokkoof kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa. Information guutuun asirra jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kana gaa asirratti fakkeenyaaf tokkoffarratti raamii waliin ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkuma asirratti argaa jirtan hordoftoota kiyya raamiin isaa kun haala isin argitan kanaan 3 jedha jechuudha. Raamiin isaa osoo geegaa 4 ol ta'ee baay'ee gaariidha jechuudha. Geegaa 4 ol 5 hanga 6 hanga 8 osoo ta'e baay'ee gaariidha jechuudha. Bilbila orjinaala keessatti ramadamaa jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu amma kun jechuudha bilbilli amma isin argisiisaa jiru kuni geegaa 3 qabataa jechuudha. Kanaafuu giddu gala jechuudha raamiin isaa jechuudha. Otoo 4 ol qabate baay'ee bareedaadha jechuudha. Yeroo hedduu bilbila akkasii otoo argattanii bitattanii baay'ee gaariidha jechuudha hordoftoota kiyya. Kanatti asee kan isin argisiisu vaarjiniin isaa meeqa akka ta'e isin argisiisa jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni tokko bilbilli keenya laayivii nu waraabuu didee jira. Akkasumallee iskiriin riikoordii nuuf waraabuu waan jedhamu jechuudha.
jechuudha. Namoonni baay'een gaafii ni gaafatu jechuudha. Sababni bilbilli keessan iskiriin rikoordiin viidiyoo isiniif hin waraabneef vaarshinii bilbila keessanii 10 gadi yoo ta'e yeroo fakkeenyaaf namni laayivii kallattii jiruu fi akkasumallee bilbila kallattii nama waliin haasoftan iskiriin rikoordii ni goona yeroo isin jettan isiniif hin waraabu jechuudha. Iskiriinuma gurraacha fayyaa isiniif waraaban ni lakkaa malee isiniif hin waraabu jechuudha. Sababnis jechuudha vaarshiniin isaa 10 gadi yoo ta'e isiniif hin waraabu jechuudha. Tasuma kanaafuu jechuudha asirratti Android version ka jedhu kana jechuudha ilaaluu qabdanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha kunoo amma asirratti QWP ka jedhu kana jechuudha versioniin isaa kunoo 10 irra jira jechuudha. Kun amma 10 jira humaa hin jedhu jechuudha. Kanaafuu keessan 10 ol tahuu qabaa jechuudha. 10 ol yoo ta'e baay'ee bareedaa jechuudha. Hordoftoota kiyya haala kanaan ilaaltanii bitatuu ni dandeessan. Bilbilli keenya moodela meeqaati jettanii illee yoo ilaaluu barbaadan moodelli isaallee kunoo asirratti ni argattu jechuudha. Moodela bilbila keessanii kam akka ta'e asirratti laaltanii adda baafatu ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota kiyya akkasumallee storage meeqa qabata kan jedhullee kunoo jala kanatti adda baafatu ni dandeessanii jechuudha. Jala kanatti yoo gadi buunu internal storage ka jedhu ni argannaa jechuudha. Jalatti immoo storage meeqa akka qabatu ni ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf hordoftoota kiyya asirratti jechuudha. Amma kuni gigaa 30 yookaan GB 30 tuqaa 42 qabataa jechuudha. Kun egaa storage waan memory waa irra kaayyannu qofa jechuudha. Walumaa galatti bilbilli keenya kun storage meeqa ka jedhu keessatti ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Kunoo total storage jedhee fuul duratti ni jira jechuudha. 64 jechuudha. Yeroo hedduu bilbila storage 64 oli yoo bitattan baay'ee gaariidha jechuudha. Hanga 128tti jechuudha. Sababni fakkeenyaaf namoonni tokko kan social media bilbilaan itti dalagan ni jiru jechuudha. Kanaafu bilbilli akka busy isin jalaa hin taane storage 64 oli yoo bitattan baay'ee gaariidha jechuudha. Akkasumallee kawaa irra kaannu storage 30 ka jedhu kun otoo storage 30 ol ta'e sila baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaafuu bilbila keessan haala kanaan ilaaltanii bitatuu hin dandeessu jechuudha. Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo baroomsa irraa isiniif qabadee dhufellee jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalaa turre kan akka isin gammachiisuuf akka warraa barattanillee abdiin qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii keessaa bahuu duwwaa osoo hin taane chaanaala Oromaan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan akkasumallee viidiyoon dabalataa ofii isaatiin nama hunda dura wanni guyyaa guyyaan nu gadhiifnu akka isin dhaqqabduuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon keenya yoo isin gammachiise like godhaan isiniin jedha akkasumallee hiriyoota keessaniif gruupii adda addaa irratti share godhuu hin dagatina. Bakka viidiyoo keenya irraa isiniif hin galin komentii jalatti nuuf barreessaa. Gama peejii Facebook Oxygen Media Networkiitiin kan jirtanillee follow godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Dhuma irratti barnoota YouTube'iitii fi akkasumallee barnoota editingii guyyaa muraasan booda eegaluuf akka deemnu isin beeksisuu barbaada. Barnoonni har'aaf qabadde asumarratti xumurama. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.